على ترتني بيا كيسني على ترتني نوي أنغو كبناني تو الرابي يتقالوا أرغتني كنيسان جرا حاسيتي كنا كنيسان هذا ورباد أما واي بيا يتقالوا في بيا بو بودي يوتي ديفيد نما أكابي ربي جلاتي والجيل اللي صدقتي بقى تينا مسري جل الأكل يروي يعني سنة بر يروي الرئيس أو جنين جراني وامك أتاني وامك هجتني نموني أكساتي والجيل بارلمان بقنن يروي سيد of emergency نما صدقتها قدي بقى وان توكو قتشون كان هم بربان سري جل عقوتته أرومون كم برش مرة كايتو ألانو لسنجاشينو جرا برا سري جل عقوتته صدقتها جبه سري جل عقوتته كان هم برش مرة كايتو كسين أينو نمنا لا أقل شيء أدبل سما أرومو على أقل شيء جارفا على أقل شيء أينو نمنا لا أقل شيء كنابي وانت على أقل وتوكتينو من جو أرومون مو أتيجا لكنجش مو أتيه إتو أمته سبوني تيو لا لا لني مو أتيجا لأرومون مو أتيجا ليتو إساني في يول في نساني ده أينو मेरे भी जलाती कनो पीडियो ना मैं जरेला के फदो أينو अकनी वानो पीडियो जो डगे जले दे मोरो मोके सजरा वान इन इंजी फते भी यत्ती गलेफ्तो वान इनु इच अर्राक हिन्नेफ كنيسان كستان كنافي وانت أوفي قد سنتو نمتتشون بيبي على ليس كنا عاسوني يوم برباج لما خاطبه والوس ترجموا تقالته مدرجة بيت هذا بين لوجر لقاه وابي دعارات وري أبي بس يقوله نيجي كدوبي ببدين كده لوجر كان يفهم قافجة التاسع دام سنامو تبربادو هايوني كنا ركونو جراتله نم إعلان تقولته ما جدو كوكسي نم إعلان تدداكم هوان بكموته هايوني كنا بيجالا جرتل تقطعتني وان جو موتوما نبي يا مد أكوا كتنغان أمة أمور رافي كجر دوغيغا سني أمة أمور راوتاجر واني شنو غوتا نو جراتي فلا يورا كون جراتي اللي هيوني كي النبي على جرتن استني ولي تاسوتني كرا ميديا كرا او امنيتي كرا كيلو ميديا هدو غاميرو رومونيرو ماكن وسو رد ليدني بريد جدا يلاتو كرتو نمني دكتور تانا راغافي قبدنجرو غافي تكا غافي قبدا منو غافدون كان أبتين لندن كيس جرات شوفي الناس جرات شنو أكا لا بنزل الموتور يعني إن بنزل كين كان فيو إن بنزل كان تب بتشاغل سنين كيلومتر إيرادينه تب بتشابر بانا وان قد يوم فين كان فيو أما أردانتنا بوليسي تود فيتي ورا كان أسيباس أربي فرايدي وان تيف ماندي ديبياني وان دفنيف كان أفهمه سوت تاب نقول تكنقول مال أكو كتشوك ماندي هندفن ماندي أفهمه سوتان تاب نقول أسرة تسون تايل تاب نقول يا ماندي وانا كذا هيك جبور ماني Isinisi hayon ke warridan kan bagada ke London ke sejumlah aban lalu kisahnya wahid terjemah kan acara hafi yani kia toko hayon ke nabakajurtu wali galte wan tauk abu toko jawariero amma kana man hidatin jira hajiratu ammo jawar hindune numara qalbi keena keessa jira ammo hayyonni keena walii galanii waan jiru tartiimoo jiru mara ummata oromoo qeerroo oromoo qabsiisuu qaban jedha miidiyaa irratti bahanii wal dhahuu azoo hin ta'ini diina dhahuu irratti azoo dalaganii baay'ee bareedan jedha ammallee kan hafe qabsoo as jiru ammoo kan magaalaa Londanitti jalqabne kana hin eegalle malee hin xumurre
yoom kaleessa eegallee yoom akka xumuramu hin beeknu qarree fi qeerroon jabaannee qabsoo kanarratti itti fufuu qabna waan baaneef galmaan gayyuu qabnaan jedha waan kanarratti nu mara jajjabaachuu qabna irratti wal mari'adhaatii uummanni as jiru jechuudha waan ta'uu qabu tokko itti fufuu qaban jedha galatooma baga nu dhuftan isan mara gammannee jirra amma yeroon kun halkanii garuu baay'annee jirra baay'ee itti gammannee jirra akkanatti guyyaa guyyaan ta'uu qaba waan arda qofa ta'uu qabu hin ta'u waan boriif taanillee itti fufu ta'uu qaba qeerroon keenya ammoo kabiyyarra dhumaa jiran nuun isan duuba jirna jajjabaadha wal jabeessina kan du'e rabbi rahmata haa godhuu fi kan jiru ammoo nuun obboleeyyaan keenya kan ala jiru waan dandeenyeen humna keenyaan yaadan isan qarqaarraa isa maddii jirraa nuu jabaadha qeerroo yoo hin jiraatiin bilisummaan hin jirtu qeerroon duraanuu bilisa fiddee jirti qawween alatti ammas ni finnaa jabaadha jawaari soomaan ta'uu rabbii nuu fayyisa galatoomaa warri jiru maraa nuu bayaa galatoomaa isaniin jedha uummanni oromoo maraa jajjabaadha. Gaafi ay sagalee xinnoo ol kaase. Qeerroon biyya biyyaa irra baatu amma biyya qeerroo akka irra baatudha mootummaan wanni godhaa jira saniifuu akkamitti du'aatan itti qeessine tarsiimoo du'aatan itti qeessanii nuti immoo qeerroo ittiin janfannoo argatu tarsiimoo sayyoo akka nu baasan barbaanna qeerroo biyyaatiif illee duutii xiqqaataa injifannoon qeerroodhaa akka galmaa dura deemu amma yoo fudhatte awwadaa keessa wanni deemaa jira helikooftariin samiroonni jechaadha sambiraan immoo taankidhaan illee namni du'aa jirti qeerroon akkamitti du'a qeerrootiin xiqqeessadha akka mootummaa kanatti dhiibbaatti fidaa deemu hara sana osoo deemne gara sirriidha hunda isaa sittiin dubbannu fuuldura kanatti malee qeerroon tarsiimoo fi qabdi eeyyee nus gorsa gaafa barbaachise kennaa jirra wanti nuyi qusannu tokkittiin iyyuu hin jiraatu kanaafi wanta oromoo irra ga'u xiqqeessaa wanta diina irra ga'u immoo akka kanattiin baay'isaadha adeemu waan tokko gaaffii hin qabu kanatti namni of qusatu tokkoyyuu hin jiru kanaafi har'a gaafa hiriirri ba'ame nama nurraa ajjeesanii ta'uu danda'a garuu akkaataa itti qabsoon keenya waliigalli isaa jabaatee lafa ga'uu qabu ga'utti qeerroonis hayyoonnis kanaan yaadaan biraa hafaan jiran jechuudha. Gaafiin seegalatoon dura gaafiin hangaafachuuf yeroo wayyaanee san uummanni sagalee xiqqoo ol yeroo wayyaanee san uummanni guutuu kaadiroonnis oromoodha ilaalcha keessaa qaban namuu qabsoommata oromoo kana deeggara ammaan kana namni cinaan baandoota alaatii kana godhaa nuti dilee nuti oromoodha nu deeggara janiin namni qalbii gama lamatti haraa jira kaadiroota keessa deemee qeerroo ifumaaf harkatti laataa jira ijoolleen biyyi jirtulleen tana koonfiisu taatee hayyoonni keenyalleen maal qabaaf waa'ee kanaa tana namni waa'ee qawwee dubbatu hin jiru hayyoota keenya waa'ee qawwee dubbatu hin jiru ijoolleen akkatti baanu dhabnee jirra jechaa jira akkuma itti baanu dhabnee numa keessaa harkatti nu laatamne oromoollaa keessaa qeerroo gaafii gaafataanii jiraniifi deebisuu asaabataa doktor Tanaan mee sagalee keessan tasgabbeessatti tokkinis gaafii gaafatamuuf deebii deebisu. أولا جوبت الله عليه جوبت دينه الله ساسي jadi debat Ollaan keenya amma South Sudan fa'aa filate immoo booda qaaniitiin goota galanii gammaddiin fa'aa nuti salumaa salphii riikardi ta'anii jira addunyaa hundarratti Palestine jaanee nuti riikardi cabsanii jira hayyoonni keenya waa'ee qawweetti irratti ilaalcha maalii qaba amma numa keessa harka namaan laatan keessa sosonamni yeroo wayyaanee san namni Tigreedha jaanii qabulchus Tigreedha jira amma kan bulchu keenya jaanii cinaa qalbii wareersanii olluma keetti harkisiin laatan akkam jenna waa'ee waan lama gaama wal keessa kan kaafte tokko kan keenya wanti jedhamu suni amma oromiyaa keessa jira yamma kanaan dura jechuun akka mootummaatti jechuudha akka mootummaatti akka sirnaatti kanaan dura maqaa ofitti moggaasee namnis immoo maqaa itti
itti moggaaseetu akka waan qaama Oromoo ta'etti ilaalamaa ture miti. Amma garuu nafxanyaa ta'utti namni hundi walii galee. Isa mul'ise waan ta'e ta'uu qullaa ofirraa baasee nafxanyaa ta'uuf mul'ise waan ta'e. Kan kanarraa hafe warri ganda keessa jiranii warri ganda keessaa hojjetanii akkuma warra asii hojii qaxaramee hojjetu akkuma isaanii. Jechuun jireenya jiraachuudhaaf jedhaniitu har'a buluuf jedhaniitu mindaa nyaata. Gaafa nuyi jabaanne gara keenyatti dacha'u isaanii. Gaafa jabaa ta'uu kee argan gaafate biyya kee to'achuu arganii gara keetti galagalu isaanii. Tokko gaaffii hin qabu. Immoo akkuma dhageessan irra deddeebinee dhaamaa jirra. Miidiyaadha. Qeerroonis immoo waamicha isaa keessatti wanti inni taasise yeroo darbee waa'een uggura hawaasummaa jira. Namoota akkasiirra uggurri hawaasummaa kaa'u. Kana booddee akkuma kanaan duraa calluma jedhee namni taasisaa isaanii dhaqaa, cidha isaanii dhaqaa, isaanii wajjiniin nyaachaa dhugaa namni jiraatu kana booddee hin jiru. Maaliif sirna nafxanyaa qulqulluutu gadi ba'e waan ta'eef Oromoon sirna nafxanyaa keessa taa'ee Oromoo irratti hojii hojjetu Oromoodhaa wajjin jiraachuu hin danda'u kana booddee. Kana wanti nu walii dhaamaa jiru namni hundumtuu jechuudha. Kanaaf isa safara keessaa isaan gotatanii caasaa mootummaa harkisanii fidanii manatti Oromoo ajjeesisan sana kana booddee Oromoon wanta kana fudhatee taa'u miti. Minimamii yoo xinnaate jarri kun akka Oromoo keessaa ba'an akka godhamuuf qeerroo waamicha dhiyeesseera. Uummatillee deebii kennaa jira waan kanaaf. Maaliif namni hundumtuu mana qabaa, balbala qabaa, gosa qabaa hin gorfata gaafa ta'uu dide gosa keessaa iyyuu nari'a bara Oromoo gosa keessaa iyyuu nari'a. Kanaaf waan akkasii itti jabeessaa adeemuun baay'ee barbaachisaadha asin jechuudha. Gaafa duraan dursee galatoomedha. Yeroo nasarri gaaffii kiyyatamuu wareegamaati. Wareegamni haala sadii nama wareegamni argaa jira. Wareegama haala sadii. Wareegamni tokko wareegama qabsoo keessatti waraana keessatti wareegamanii hiriira bahanii salaama salphii keessatti wareegamanii amma uummanni keenya wareegamaa jiru hiriira salaama salphii kanarratti wareegamaa jiru. Wareegamni inni sadaffaan dammoo wareegama mana isaatti wareegamaa jiru. Manuma isaatiitti itti dhufanii nama nagaa qabu nama nagaa mana taa'ee hamba keessatti ajjeesaa jira. Wareegamni kun akka dhaabatu uummanni keenya akkamitti qopheessee akkamitti ofirraa deebisuu qaba. Amma wanni isaan jedhan seera kabachiisuu jedhan. Seera kabachiisuu jechuun immoo nama tokko fuudhanii akka seeru jedhu mana poolis xaabiyaa geessanii achirraa dammoo marmaranii badii yoo qabaatan akkasitti amma akka isaan jedhanitti seera gadi fuudhanii achumatti rashananii achumatti dhahanii ajjeesanii seera kabachiisaa jirraa jedhan. Diina kee ta'uu erga beekte diina kee akkaataa itti deebisuu ofirraa qaba. Yoo haasaan furannaa waan keenya rakkoo keenya ka jiru jedhe haasaan waliin furatan. Yoo si ajjeesuu akkasitti dhufu taate dammoo ati ofirraa eeggatta maaliif ruuhii ta'etti. Uummanni rakkina kana akkamitti akka ofirraa deebisu yaada irratti naa kennu barbaada. Maaliif mana taa'ee du'aa jira. Hiriirallee baheetii miti mana isaati. Osoo ijoollee isaa wajjin jiru ijoollee isaa osoo hin hafin ijoollee isaa wajjin du'aa jira uummanni. Kan akkamitti ofirraa akka deebisu yaada kanaa kennu barbaada kan maqaa keessatti. Egaa akkuma argite namni Oromiyaa keessaa har'a abaluun si ajjeefamuu danda'a abaluun moo ajjeefamu wanti jedhamu hin jiru. Yoo argite namni hiriiran baanes hin ajjeefama. Akkuma tamma jette iyyuu namni mana taa'us hin ajjeefama. Maaliif kaayyootu jira? Kaayyoon jiru Oromoo akkasittiin baay'isnee yoo hojjetu iseen hafte immoo rifatteetu nuu jilbeenfattiidha yaadichi. Kun wanta ta'aa jiru miti. Ta'aan jiru. Tokkoffaa kun waanuma yaadamuu danda'u miti. Akkuma sila jedhee Oromoon nafxanyaadhaaf jilbeenfatu jaarraa 21ffaa keessa hin jiru. Namni tokkittiin yoo hafe namni tokkittiin suni du'uun yoo raraateen du'a malee nafxanyaadhaaf hin bitamu Oromoo keessa. Generationiin amma jiru kun kanumadha dhaloota amma jiru an kan hin beeku. Kanaaf kaayyoon jaraa lafa jira wanti isaan hojjetachuu barbaadan lafa jira nus immoo wanti nu barbaannu lafa jira. Wanti nu barbaannu sila dubbadheera. Irra deddeebinee haasa'aa wal yaadachiisuudhaaf akka tolu beektan jechuuf utuu hin ta'in wal yaadachiisuuf akka toluuf jechuudha. Kanaaf jarri waan barbaadanii hojjetan ofii isaaniitii hojjetan maal jedha nama maqaa isaa seera kabachiisuu miti. Seera kabachiisuun amma haala amma jiru keessatti Oromoo duula Oromoo ajjeesuu jechuudha. Seera kabachiisuu jechuudha. Wanta kan biraa miti. Duulanii
loltuu erganii Oromoo ajjeesuu jechuudha seera kabachiisuu jechuudha. Seera kabachiisuun silaa seera kabachiisuu kan jedhamu nama dhuunfaadhaanis ta'e gurmuudhaan inni tokko humnaansa tokko caalee akka inni tokko hin miidhamneef dhaabbatamni seerri akkasi seerrisa. Seerri kan dhaabbatuuf isa humna hin qabneef. Digalee inni humna qabu isa humna hin qabne akka hin taanetti akka hin ajjeefneef akka hin miineef seerri kan. Inni isaan jedhaa jiran kuni Oromoo yaada keenya fudhachuu dide hundumtuu seera kan didedha. Seeraa jechuudha nafxanyaa sanatu seeraa jechuudha. Nafxanyummaa isaan fidanii dhufan sanatu seeraa jechuudha. Oromoon immoo kana fudhachuu dide. Kanaaf sochiin Oromoon amma godhaa jiru mootummaan hin jiru. Maaliif mootummaa jechuun maqaa miti hojiidhaan mul'ata. Hojiin sun hin jiru. Wanti mootummaan hojjetu hojjetamaan jiru biyya keessa. Kanaaf mootummaan hin jiru. Kanaaf wanti sochiin Oromoon irra jiru tokko mootummaa deeffachuu mootummaa ta'uu ofiisaati. Lammaffaa immoo seera sabade. Seera kan cabsaa jiru seerri kan kabajamuu qabu isaan irratti. Warra nama ajjeesu malee Oromoo isa mana isaa taa'u irratti. Kanaaf Oromoon immoo isa kana ofirraa deebisuu fi wanti inni qusatu waan jiru irratti hin fakkaatu kana booddee. Tokkoyyuu wanti inni qusatu hin jiru qusachuus immoo hin qabu. Waan danda'u hunda godhataa jira waan qusatus immoo hin qabu kana irratti. Nama isatti dhufe ofirraa deebisuudhaaf waan barbaadu godhachuudhaaf. Ifama yeroo tokko jechuun yeroo tokko asitti ittaanaan gaafii yaadan kun gaafii nama lamaa bicha sababiin ittaanaan akka itti dhufe bilbileetiin yaala akkamii akka dhufe waan beekuuf waan beenuuf gaafii namaan fuunaa fi samboona hafi dhumaanii fi biiziidhaan beeynan martuu waan biraatu si eeggataa gaafii nama lamaa fu'annaa si kan tabaraa jedhanii gabataa. Galatooma qeerroo fi qarree as jirtu hundi keessanuu harri guyyaa sadaffaa keessanii galatooma irra deddeebi'ee jira. Dabalataan immoo isin si ittaanaallee galatoom jechuu barbaada. Carraa argadheef immoo gaafii tokko lama gaafachuu barbaada. Gaafiin tokkoffaan jechuudha warroota hayyuu Jawaar booda jiran hedduu qabna. Hayyoonni sunniin bakka tokkotti walitti deebi'anii waan nu gochuu qaban hedduutu jira. Maaliifi har'aallee jechuudha waggaa kan duraa hin beeku waggaa 4 kana erga Jawaar qabsoo kan eegalee booda namoota hedduu dhabneera jechuudha. Tuuta erga mootummaan kun hin ceesisaa jedhameeti immoo bakka san dhufeeti duuti Oromoo irraa hin haftii jedhee Oromoon abdatee ture jechuudha. Amma immoo san caalayyuu daran gaafa Jawaar kompiitaraan mo'ateenii bakka kanaan isaan gabrummaa jalaa isaan baasee gabrummaa warra Tigreen ergattoota godhanii isaan ergataa uummata Oromoo ficcisiisaaran san jalaa baasisisee sababa Jawaar har'a isaanu ergaa ta'uuf akka ta'an godhe isaan immoo ergachuu hin dandeenye ergaa san waan barataniif. Sigaleeraami nama ergaa barate tokko ergi yoo jetteen hin danda'u jechuudha. Itti guddate waan ta'eef kun ilkaa itti cabsitanii waan ta'aniif jechuudha. Maa inni ka jechuu barbaade as bakka kanatti uummanni kun jechuudha mootummaan kun waggaa lama kana keessatti ilmaan Oromoo yeroo hundaa Itoophiyaa jiraachisuudhaaf maaliif dhiigni isaanii caba maaliif lafeen isaanii dhangala'a. Oromoon saba biyya san keessa jiru keessaa saba tokkodha. Namoonni addunyaa uummanni Itoophiyaa keessa jiru sun marti gaafa Oromoo dhahamu gaafa Oromoo ajjeesan gaafa Oromoo hidhan maaliif callisan tokkoffaa maaliif callisan isaan gaafa bilisummaa qofa gaafa dhiigni ilmaan Oromoo yaan jenereeshinii kun dhumatee jedhee Itoophiyummaa isaaniitiif nutti dhufan nuyi kan qabeenyaan ta'e kan dhiigalee lolaasee nama keenyatti dhabee abbootii fi haawwatii keenya kan ulfaa fi daa'imman ijoollee waggaa 2 fi waggaa 7 itti dhabu jiru biyya san jiraachisuudhaaf maaliif sablammiin kun balbala cufate sa'a kanatti qeeroon waggama kana keessattuu qeerroo hedduutu Oromoo jalaa du'u jira warra Amaaraa warra sablammii jalaa du'utti hin jiran sabni kun maaliif callisa hireen uummata Oromoo yeroo hundaa dhiiga kafalaa jiraachisisu eega Oromiyaa adda muranii hin baasisisuu hin dandeenye maaliif ilmaan Oromoo qofti biyya san du'aa biyya san jiraachisti tokko bakka naa qabi lammaffaa immoo jechuudha Jawaar jechuun nama siitizinii biyya ambaa qabu saba isaatiif jedhee nama biyya galii tokko jechuudha of kenne nama jiraatee hin beekne maaliif biyya san nageenya sabaa fi sablammiis dabalatee uummata Oromootis dabalatee
ديمقراطي نجاها ديمقراطي نمني هندي تولي قالوا تنسبب سبلمي فيستو أورمو فيستو إيجارو نمني كم بيجالي عكس الدلقات رجتشونا هر إيمو إرجع أبني شرور كيسا تترطاري مالي أكله مال جتشو جران جتشونا نمني كن نما بيسي دام بيجالي بيسي بيسني أمو داف بيجالي إني بيس مان إن دورلي جرابك نمني بيسي أكنا أمو داف سيتيزني إساق قال شيء قرب ياقلو هنجرو نمتو إيجا جوار مالي جتشونا سيجالي ساكنت إني جينيس وما إسا وان بيكاني هدانين جتشو أكا إسا مويتي في أكا إسا وجين هريروان هندان دينيف هدانين جتشو توقفا سمون إسا سمون الدنيا يو أمت الدنيا ولين تاي إساني فو سغن تاباسو دندوس جوار جتشو ساكنت جينيس إذا سمون إسا سمو متي هستري إساتي متي نما برو الدنيا سلا سمو إسا قرأت جتشورا إسا دفع معلومة سمو إسا قرأت جتشورا أما بودا ورق إرو واني بربادن جتشورا إسين وروت مؤفو جرتن ناما توك موتون ما كيساتي سبب سبلمي كيساتي أورومو كيساتي تترطاري جوار جداني دبتني جنان ميديا رت سبيشالي كانوا نامتن برباد أمو ما جتشورا تترطاري جداني جنان إيروان بيا كماتم ندو جرا كماتم دوبان جرا كماتم نسود هر رئيسان جراني أكبر إنجراني وكان إجنو أسهين دابين إرفض تموكبا كان أمتا نوراما كان سبب سبلني كيساس ولا أمارة نمتوك أرمو كيسا نمتوك شماليس إنو أبايسا نمتوك تترطاري جوار جري ميديا رت قدبه أكنو تندوبان لا فدابا اتما ما جاتشون اتهما أتشبادا مكيسن جرو جنا إيرون إجانو اتيافدت نمني أورمو دوجر إلمان أورمو دوما تشجر أمت أورمو قفت من هدا سنغوتي دربي من هدا من برنوتا هدا مجر تدرطاري جوار رغاهوين برباد نمني كن جينيسي نما بيسي في جينيس ما يساق في الدنيا رجعه بربان أما بود جنريشني هافي في جنريشني هي كانت موداما إيروتي أما تترطاري جري نامي كوكو قالي أكن بولي ما تيسا وجين الجنون إرهين دافمي أكيد فدتم موداما إسن اتهما نكسن جرو كنت لقى إيرو جوار ليد قدوني كان جواري ليد تاني نكسن جرو نمني توقع أصبح تترطاري جوار جري دبته جنان نكسن جرو تنوداما ولا ما كان يسنج شو بابا قال صوما gabaabdee walumarra gabaabsee gaafata duraan dursee asitti dhuftee nuun haasoo keetiif halkan kanaan galata guddaa si biraa qabna galata bisinjaa ittiin aansuun ammoo awwalumaa hin jaalanne turtee yaada keeniin deeggaratu kanaafuu amma mootummaa wanni jaamu biyya isaa keessa hin jiru tana ni beeyna kanaafuu wanni ni jechuu barbaadu ijoolleen qeerroon hedduun dubbisee biyyattiis bakka hedduus akkaan argutti gaara keessa galtee jirti qeerroon furmaata dhabanii jiran kun akkuma agarru isnaayiparaan alaalaa dhawan kanaafuu wanni ammaan booda nan mul'atu nan fakkaatu dubbii qawwee tan akkam jettan wanni nan mul'atu wanni nan fakkaatu maaliif jennaan mancaan birraa deebisuu hin dandeessu nama kilaash harkaa qabu dhagaanis birraa deebisuu hin dandeessu arkee jira qeerroon harka qullaa gaafa wayyaanii firraa darbite kanaafuu inni sun ekspiriyeensii gaafa wayyaanii qeerroon firraa darbite waan beeku sanirraa barateeti toftaa haariyaan qeerroo teenyatti dhufu jiru duraan agaasiin duruma baatee rasaasaan ijoollee rafifti amma inni garuu gamoon rabbeeti snaayiparaan ijoollee teenya dha'u jira kanaafuu bakka jiru wallaahi bakka jiru namni hundi feenu liqeeffannee feenu hannee waliif finnee kilaashaa bitan kilaashii haaruu nu baasu harka qullaa hin duun itti dhufaafnee haaduu nutis yoo duun nurra jiraatu tanaan jaalmaaroo ye amma kaduma injiraamiti isarraa yaadan fudhanna dhumatee jira ilkaanaan waan gaafatameef deebii nu kennee innilleen deemuu fedha waan ta'eef nutis ammoo halkanaa'ee jira rafna haala itti rafnuu fi akkamii akka deemnu waan wal mari'annuuf waliitii kaduma yaa tokkoffaa hedduu si galateeffachuu fedha asin dhuftee nu laaluu fi ammallee yeroo baay'ee miidiyaa irratti illee wanti ati dabarsitu wallaahi waan onnee namatti horu yaada quubsaadha wanni inni naan jechuu barbaade
namichi kun jalqabuma yeroo dhufu waa baay'ee dubbataa ture Oromoo sana addaan qooduuf amma jalqaba akkuma dhufeen Oromoo Wallaggaatii fi gara Gujii shanee jedhee itti moggaase uummata Oromoo irraa adda baasu amma guutumaan guutuutti xiqqoomeessi amma ni bilbilaa naannoo kenna namni hundi isaatu ni bilbila faamilii qaba amma ijoollee jechuudha ijoollee xixiqqoo yaangii mana keessa jiran hundi isaatu shaneedha naannoo hundarraayyuu Wallaggaa fi duraanii Wallaggaa fi Gujii qofa naannoo hundarraayyuu shaneedha kabiraa ammoo maayinni bandaadha gabbaaniitiin bandaa jedhanii barreessan naannoo hundarraayyuu warri waa barreessu warri abiyyiin jala deemu naftanyaa warri naftanyaa kun bandaa jedhanii itti barreessanii hiriirri wayituun jiru akkana fashaleessinee akkana jinnii jaankaa jedhan ammoo achi deebiinee akkam godhan abbaa fi haadha jala deemanii ijoollee xixiqqoo fuudhanii harka duubatti hidhanii mataa keessa dhaa jiran kun waan qabatamaatti kanaafuu waan kanarratti mee maal jechuu feetaa jechuu fedheetan isaan maksisiifan kaaftee irraan ka'a waa'ee Oromoon amma yoomiittituu biyya Itoophiyaatiif du'aa I think ga'eera jechuun waan biyya ofiitii fi waan barbaadu malee biyya Itoophiyaatiif jedhee kana booddee Oromoon du'u waan jiru natti hin fakkaatu sababa sin qabu kan inni sababa qabaatu biyya Itoophiyaatiif du'uuf kan inni sababa qabaatu gaafa namni hundumtuu ka'ee Oromoon maaliif kophaa du'aa gaafa jedhe gaafa sana sababi jira jechuudha garuu immoo sabaaf sablammoonni biyya sanaa immoo akkuma argitanii humna dhabaniitu bittinnaaniiti malee rakkinni isaanii rakkinuma Oromooti akka Oromoo ka'anii waan kokkeen qabneef hin rukutamne malee amma Sidaamaa akkamitti akkuma dubbatetti dhaqee ajjeesee deebi'e argitan miti Sidaama akkuma dubbatetti nan ajjeesee dhaqee ajjeesee deebi'e kanuma Oromoo wajjin rakkinni isaanii tokko siin jechuuf hin sabaaf sablammoonni warri kibba keessa jiran utuu hin ta'in kaaballee warri jiran Agawii yoo fudhatte Qimaantii yoo fudhatte Even Tigraay yoo fudhatte hundi isaanii gaaffii Oromoon qabu biyyuma koonii bulfadhaadha malee namni biyya namaa naqee weeraraa maraattuun jirtu kanaaf Oromoon har'as kan isa barbaachisu kan amma jabeessinee walitti himnu waa'ee biyya keenya durii seenaa keessatti kan Oromoo adda babaasee dadhabsiise waa'ee biyya Itoophiyaa irratti wal dhabu Itoophiyaa maal goona dhimma keenyaa nuyi waa'ee Itoophiyaa jechuun biyya keenya fudhanneetu waa'ee Itoophiyaa namaa wajjin nama haasa'uu barbaadu wajjin haasa'u malee utuu biyya keenya hin fudhatin maal gochine qilleensa irratti hin haasa'u kanaaf amma kanaan dura nama Oromiyaan Itoophiyaa wajjin haa taatu moo Itoophiyaadhaa wajjin hin ta'in amma kun haasaa mana Oromoo keessaa ta'uu hin qabu Oromoo kan inni ta'uu hin biyya koo fudhadhe moo fudhanne kan jiru waa'ee isa qawwee irra deddeebitanii fi amma jara keenyaa waan kana namni irratti wal dhabu waan jiru adda fakkaata amma demokiraasiin Ameerikaa maanni bu'uurrisa qawwee shooppii dhaadhattee bitatta akkuma waan barbaadde bitatta shooppii dhaadhattee bitatta jechuudha garuu namni gadi ba'ee qawweedhaan warri kutu hin jiru second amendmentii kan jedhamu gaafa seera isaanii keessa gashamu uummanni mirga kanaa akka qabaatu seera sana keessa galee maaliif yoo mootummaan biyya sana daangaa darbee dhufee waan hin barbaadin hojjedha jedhe akka inni hin dandeenye ittiin ofirraa deebisuuf bu'uura demokiraasii inni kun qawwee qabaachuu jedhama qawwee qabachuutu hin ta'in qawwee qabaachuu mana keetii kan ittiin of eegdu malee daggala galtee kan ittiin loltu sanas yoo barbaadanii gaafa mootummaan natti darbe jedhu maaliifan isiniin jedhee wanti kun Oromoo bira ga'ee akkan ta'uu isin jechuu goote isa kanaa fi uummata keenyaan sanan godhinii kana godhi wanti nun uummata jeefamaa jiruun maaloodha wanti nun hin godhin jennu isa kanadha kana caalaa hin dubbadhu kanaa fi wanti gama waa'ee Oromootiin jiru akka kanattiin wal jajjabeessee harka wal qabatee adeemuu qaba waa'een isteetii Itoophiyaas akka kanattiin ilaalamuu qaba waa'ee isteetii Itoophiyaa irratti maaliif lola Oromoo dhimma keenyaa kun jechuun Itoophiyaan akkas goonaa akka maaltu nu dhibe namni yoo kan keenya ta'e gubbaa Tigraay kaasee hamma goda Booranaatti gama Begiidhaa kaasee hamma gama daangaa Jibuutiitti yoo kan keenya ta'e biyyi eeyyee amma garuu Oromiyaan achi keessaa hamma ta'e qabna hamma ta'e immoo qabna kanaaf waa'ee kanaa irratti Oromoo wal lolu har'a waan jiru sinatti hin fakkaatu anaani jiraachuunis irra hin jiru jedheetan yaadaan kanaaf ijoolleen qeerroon biyyaa miidhamaa jirti akka kana ta'aa jirti inni amma namni tokko asii gaafate kun waanuma qabatamaa wanta ta'aa jiru biyya keessa guyyaa guyyaadhaan sa'aatiidhaan ergaa nutti ergamudha wanti ijoolleen ta'aa jirtu jechuudha
wanti ijoolleen miidhamaa jirtu. Isa kana ofirraa hambisuudhaaf kan nuyi qabsaa hundi keessan kan isinis kanas jirtanii Embassy Itoophiyaa amma kan Haile Sillaasee bite biildingii kana beektu Haile Sillaaseedha kan amma biildingii Haile Sillaaseen bitee skaa irraa maal qabdu waan tokko namni qabu arangoodee bitaa qayyii kana wajjin firummaa maalii qabnan sababa hiriira baranne ambaasuma kana iyyuu hin beeknu firummaa namni qabu hin jiru kanaaf wanti nu deemnuuf dhimmi keenya dhimma oromummaatiif dhimma oromiyaatiin jechuudha namni hundumtuu wanti inni dogoggoruu hin qabne yeroo kanatti kan nurkaa fudhatamuuf nutti ka'ame oromiyaa nus kan loluu qabnu waa'ee sanaati malee achirra dabarree maal goona warri dhimma qaban dhufee nu wajjin haasa'a gaafa sana balballi keenya banaa ta'uu tirara jechuun walii wajjiniin maal goona biyya kan jennu gaafa ofii keenya nagaa taane biyya keenya qabaanne jechuudha maal jedhee amma wannan jedhu kana booda hin jira miti waa'een amma haasofnu haala si galee miidiyaan ala haasoo barbaanna amma booda waan goonu miidiyaan ala haasofna waan qeerroon haala adeemsa